Hey guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu obboleeyyan kiyya kana waadam obboleeyyan kiyya kan islaaminaa obboleeyyan kiyya kan biyya hunda obboleeyyan kiyya kan namaa hundinuu odoo kana san hin jenne ana Dr. Meesir Sabalamentary Clinicali Meesir Sabalamentary Clinicali gaa wallaan sayidilee kan nurratti kan argamu zaatan klinikni keenya guddaan Hararitti argama. Itoophiyaa keessa Harar Nook bikka jaamutti argamna. Akkasuma gaa sa'a dabalataa warroottan onlaayina fayyadaman haala gaaffii fi deebii isaan irra dhaabbanne mana isaanii keessa dawaa uumamaa naachuraalii uumamaatiin mana keessatti akkamitti yaalamanii haala dhibee hundarraa hojjenne asirra barsiisutti argamna. Kanaaf kafaltiin isin kafaltan asirraa dawaa nuti asirra isin barsiifnu laayikii, sheer, sabiskiraayibii bichaa gootanii maatii keenya taatanii akka kallattiidhaan wanti nuti poostii keenya isin bira ga'u bakka information obboleeyyan keessanii dabarsuu bichaadha jechuudha. Waan isin barbaannu kafaltii hin qabdanii. Kanaaf dawaan nuti har'a qabannee dhufne dubartoota keenyaa fi shamarran keenya akkasuma shabaaban dhiiraatis haa ta'u nama finniisni fuula madeessee akka malee fuula duraa balleessee jechuudha. Kun akkuma footoo asirra agartan kana dawaa kanaatti qabannee dhiyaanne. Kanaaf gaajidduutti mastaaqa keenyaas geggeessine gaa dawaatti isin deebina. Noi hordofaa isin jenna. Meesir Sabalamentary Clinical tajaajila wallaansa yeroo dheeraaf kennaa kan ture keessattuu baasuur kintaarot daqiiqaa 30 keessatti baqaysaa fi laalaan maletti wallaannee walaba taasifna. Kottaa fayyadamaa isin jenna. Bilbilli keenya kan Meesirra jiru kana warroottan biyya alaa jiraatanis warroottan biyya keessa jiraatanis warroottan biyya alaa jiraatanis warra raayima keessan ka biyya keessa jiruuf information kannaa fi akkasitti amma madaa fi kun hin jiru jechuudha. Irratti boqonnaa godhuun kun hin jiru jechuudha. Bakka fudhatee dalagaa seenuudha kintaarotuna biratti. Kanaaf inni lammaffaa tajaajilli waliigalaa nuti kenninu baasuur kintaarota dhibee asmii, dhibee saayinasii, dhibee gogaa maraa, rakkoo gadaamisaa, laamshawuu, rakkina kalee, comxoo, gaggabdoo, ilmoo dhabuu fi goflaa, kaansarii, gaastirik maraatuu, dhibee tiruu, hadhooytuu, kalladoo kana malees dhibee hedduudhaaf tajaajila qulqulliin kennina. Kottaa fayyadamaa isin jenna. Iddoon nuti itti argamnu Harar Nookitti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsi bilbila keenyaa kaasirra jiru kana dawwaltanii haala dhibee kamirraa nu gaafachuu dandeessanii duwwaa 920 kana. Kanaaf nu qunnamaa isin jenna. Let go amma karaa dawaa isin qabadhee dhufe sanittiin isin dabra. Mana keessatti akkamitti finniisa ifirraa ittisuu danda'an ka jedhamu kana jechuudha. Dawaalee finniisaa. Tokkoffaa duraa waajaha walitti gooteeti ganamaa galgala dibatta. Bishaan ho'aadhaan fuula kan ka'ee gadi dhiqattee booda ganamaa galgala dibattaa jechuudha. Inni lammaffaadha waa 3 walitti gooteeti akkasitti ganamaa galgala dibattaa jechuudha. Bishaan ho'aadhaan dura fuula dhiqattee. Inni sadaffaadha waa 7 walitti dabalteeti akkasitti ganamaa galgala godhattaa jechuudha. Bishaan ho'aadhaan fuula dura dhiqattee. Kanaaf inni waajaha jalqaba irratti walitti godhattee mana keessatti dawaa godhattu. Tokkoffaa wanni jahan keessaa tokkoffaa vaaziliin ni fudhatta. Vaaziliin maankaa xiqqishaa tokko. Akkasumas cuunfaa loomii maankaa guddaa tokko. Vaaziliin maankaa tokko, cuunfaa loomii maankaa tokko. Akkasumas lafee cinaachaa ta qurxummiidha. Qurxummii gaa namayyuu beekaa jechuudha. Kalluunaa jechuudha. Lafee cinaachaa ta kalluunaa san lafee kalluunaa tarraa nyaattanii hafte san tarraa nyaattee haftu san hurreessiteeti akkasitti bishaan loomii kana keessa naqxee vaaziliina gubbaan itti naqxee waliin laayixaa jechuudha. Akkasumatti immas wanna daa'immanii wanna baaruudhamu maal jedhaniin ha daa'imman akkana diban adii daaraa adii san isa sanis itti dabalta. Akkasuma zeeta lawziidha itti dabalta maankaa tokko. Zeeta lawzii itti dabalta. Akkasumas girisilii maankaa tokko itti dabalta. Akkasitti
jara hanka kana baarudda ijoollee diban qaamaan qulqulleessan santaakka innaa vaaziliin bishaan loomii khillee wanni wanna lukkuudha jechuun maal jaaningaa lafee qurxummiidha. Isii tana walitti gootee jaan kana urreessitee ganamaa galgala dibattaa jechuun fuulaan kee haayi. Inni lammaffaadha irraa muumish zabiiba khillee keessaa gurtee goggogsitee zabiiba akkasumas zeetaa salliixaa itti dabaltee akkasumas khillee tana cabsitee biicaa isiisan fuutee walitti gootee walitti laayitee ganamaa galgala dibattaa jechuudha. Akkasuma dawaan irraa xumuraa zaharatu kibriitul asfartaak girisilii 2 vaaziliin 3 manaaziyaa 4 akkasumatti baarudda daa'immanii san 5 zeeta salliixaa kana 6 axxuru wardii haxira wardii irraa tolfame 7 jara 7 kana walitti gootee xiqqisi waliin laayitee ganamaa galgala fuula kan kee hafinniisaa madaa'e dibattaa jechuudha. Obboleettii tiyya adeemsa kanaan fayyadamtaa dura waggaa dawaa kana mana keessa walitti godhatte waan isii matana walitti godhattee fayyadamuu deemtu kana bishaan ho'aadhaan dura dhiqattaa jechuudha. Fuula kan kee bishaan ho'aadhaan dhiqattee qulqulleeffattee booda ganamaa galgala dibattaa jechuudha. Waan isin dhibeef gaafii qabdaniif nu barreessaa nuuf dawwalaa isin jenna kallattiidhaanis